Umriin kee meeqa? Umriin kee meeqa? Icciitiin addunyaa tana maali? Do. Dhiira osoo taate eenyu taata? Ashoo speed. Oromoo osoo ta'uu baatte saba kam taata? Tigiree. Oromoo osoo ta'uu baatte saba kam taata? Tigiree. Maaltu garaa si nyaachuu danda'a? Rakkoo namoota naannoo kee jiranii. Kennaa irraa maal jaaladha? Ta dhiiraa moo ta dhalaa? Kennuma ilmi namaa siif kan irraa. Shittoo. Obsa akkamitti ibsita? Obsi siif maali? Qaraaruu yookaan immoo hargiisa. Jaalalaa nama mitee ni beekta? No. Miidhamtee ni beekta? No. Namoonni dhiironni jechuudha. Keessattuu warri dhiiraa gida misteeka dubartoota irratti hin xiyyeeffatina. Gizee hunda akka waan ifii keessanii dhalaa keessaan bahanii akka waan jireenya kana keessatti dhalaa wajji walitti hin dhufne obboleeyyan qabdanii jaartii qabdanii haadha qabdanii soo yoo xiqqaate wanti ati arraantan ittiin qaanfachiistu dhalaa takka qoffisuu irra daleedu kuni haadhatan teetaatii keessaa baate suni waan gargaraatti akka illee hin qabu. jirtu kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment nageenya keenya kan jaalala fi kabajaa bakkuma jirtan maratti sirna akka musliin kan jau arpaleessa keessanii gaacallaa keessanii dhaadatu bakkuma maratti maqaa keessan ol kaasee kan dubbatu arramuu namni cinatti agartan tun caaltuudha gaacaaltu sagantaa addaa teenya irratti qabadee dhufeetiin jira akkuma beekamu caaltu sagantaan teenya addaa sagantaa itti yaaduu hin qabne kallattiin gaafii si gaafadhaa kallattiidhaan naaf deebista itti yaaduun hin jiru sakandii takka keessatti naaf deebista jechuudha. kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa tanaan xumuraa kan wajjin turtan akka gaariitti waan dusirraa baratanii akka hedduu bashannantan abdiin qaba hanga xumura sagantaa kanatti nu faana turan irra deddeebi'an mallee afeerraa keenya. Welcome. Welcome to. Yabbaate to. Meejame. To. Welcome to. Maalif. Tole caaltuu gaafiin teenya irraa gaafii hatattamaati yookaan gaafii daddafanii waliif deebisanii durarratti gaafii nan si gaafadhu tole caaltuun maali? Caaltuun nama. Caaltuun eenyu jecha takka? Nagaya. Maashaallah. Caaltuun maal sodaatti? Namoota dogoggoraan marfamu. Caaltuun maal jibbiti? Hijiba. Caaltuun eessa deemuu feeti? Astaraaliyaa. Nyaata keessaa maal jaalatta? Atiikiltii. Kuduraa. Osoo caaltuu ta'uu baatte maal taata ture? Amaan. Wanni salphatti argamu maali? Wal kuffisu. Wanni qaaliin itti argamu maali? Bu'aa. Maaliin bashannanta? Sooshaal miidiyaa. Wanni bareedaan siif maali? Addunyaa kana irratti. Iftoomina. Wanni fokkotaan hoo? Fakkeessu. Umriin kee meeqa? Umriin kee meeqa? Icciitiin addunyaa tana maali? Do. Dhiira osoo taate eenyu taata? Ashoo speed. Osoo artitii ta'uu baatte maal taata? Daldaltuu. Jaalalli siif maali? Jireenya. Nyaachuuf jiraatta moo jiraachuu nyaatta? Lachuu. Ilma namaa irraa maal jibbita? Fakkeessu. Hiriyummaan siif maali? Iftoomina. Maaltu si wachisuu danda'a? Rakkoo namaa. Maal hawwita? Tujjaarummaa. Hammeenyi siif maali? Sharrii walitti yaaduun sharrii. Tonkoli jechuudha. Wanni ati nama hundaaf hawwitu maali? Jaalala. Milkaa'inni siif maali? Milkaa'inni hiree gaarii fi hiriyaa gaarii. Kalara kam jaalatta? Bunni. Kennaa irraa maal jaalatta? Ta dhiiraa moo ta dhalaa? Kennuma ilmi namaa siif kan irraa. Shittoo. Obsa akkamitti ibsita? Obsi siif maali? Qaraaruu yookaan immoo hargiisa. Jaalalaa nama mitee ni beekta? No. Miidhamtee ni beekta? No. Hojiin salphaan addunyaa kanaa maali? Kijibu. Wanni haalaan itti shayyitu maali? Barnoota barachuu dhabuu kee. Wanni ilmi namaa hundi qabaachuu qabu jettee yaaddu? Beekumsa. Qabeenyi guddaan namni hundi dhuunfatti qabu maali? Lubbuu isaa. Bareedinni namaa maaliin ibsita? Siif maali? Qalbii. Qalbii isaa. Tanaaf edaa Oromoon horii jechaan jabbii nama jechaan qalbii mammaa isaa jira akka Oromootti illeedha. Wanti himameen dhumne maali? Soba. Soba. Eenyu galatoonfachuu feeta? Nama namiidha. Carraan siif kan namni namni takka dhiifama gaafadhu sin jaalanii dhiifama gaafachuu feeta? Mataa kiyya. Maaltu garaa si nyaachuu danda'a? Rakkoo namoota naannoo kee jiranii. Oromiyaa keessaa naannoo kam jaalatta? Shawaa. Biyya irraa biyya Oromiyaa keessa jirtu biyya haalaan jaalatta? Adaamaa. Yeroo dheeraa maaliin dabarsita? Sooshaal miidiyaa. Oromoo osoo ta'uu baatte saba kam taata? Tigiree. Oromoo osoo ta'uu baatte saba kam taata? Tigiree.
Hamza kullu khalafu. Dakan dako. Carrasi khanani adunya kan rawabal lesu si nyaman lesu faida. Wallala. Malaka mujadala cala ittiyat. Ay jaalala caala. Caaltu gaafi deebii bareedaa hojjekoone dhumarratti garuu osoo gaafi deebii keenya hin goolabiin duratti dhaamsi addaa kan dhaammachuu barbaaddu yoo jiraate dhaammadhu immoo sanirraan addatti dubartootaaf maal dhaamuu barbaadda. Dhaamsa lama carraa lama si kan dhaamsa addaa kan addatti dhaammachuu barbaaddu jiraate kalammadaa immoo kan si gaafadhu dubartoota keenyaaf dhaamsa addatti itti dhaamuu fi feetu wal duraa duubaan godhii dhaammadhu. Okay, galatoome dhaamsa addaa kiyya qeeboodan godha. So ka dubartiin aan jetteef dubartiin aan addatti dhaamsa dhaamuu fi barbaadu dubartii biyya Arabaa jiranii. Biyya Arabaatirraa biyyoota hanga muraasa hanga biyya akka nuti keessa jirru kana miti beeku. Humna isaanii dhabanii yeroo isaanii dhabanii nama isaaniif hubatus dhabanii bal'inatti hafaa jiran. San gubbaanii wantoota xixiqqootitu isaan amansiisa waan jecha afaanii jechuudha. So wanti kuni yoo xiqqaate wanti arra ati dabarsaa jirtu kuni boru carraa akka ammaan tanaa kanan argattu. Gabrummaan mana Arabaa keessaa faaya wayii sitti fakkaatee qabeenya dalaytu nama nyaachisaa hatta faamilii teetillee maanan taane haadhaa fi abbaa keetillee isaan gargaaruun akkuma jiru ta'ee namu laayivii isaanii jiraataa jiran. Haadha abbaan keenya yeroo nu dhalanitti ifi isaaniitti laayivii mataa isaanii qabaachuu turan. Ati waan qabdurraa gargaarsa maatii qofa osoo hin taane nama biraatillee gargaaruun akkuma jirutti ta'ee addatti immoo yoo ati ifii keetiin dhaabban obboleeyyan kan keetirraa kaasii haadha fi abbaa keetirraa kaasii quba fi ajaa'ijaanii firraa muran waan jiruuf yoo fayyadaman malee namni kamuu yoo ati waan qabaanne takka biyyaa baanan namni si fedhu hin jiru. Qabeenya kan kee kaatii arraan tana mana Arabaa keessa baatii meeqa dalaydee ji'a 8 dalaydee 4 dalaydee 5 dalaydee walitti fiddanii dhiira biyya biraa heerumtee rabbiin namaa tolchallee hiree walitti qabdanii sirraa fuudhee mana ijaarratee yookaan mana ittiin bitatee gaafa isin addaan baatan karamiin kuttaa karamiin seentaa namni quba si qabu takka illee hin jiru. Laal shariyaa qareen beeku gin hankan dhaga'utti akka nama amantaa keessa dhalatee guddatee tokkotti wanni ati dalaydu dirqama miti isaa kannuun yoo waliin jiraatan yoo biyya takka keessa waliin jiraatan qe'ee takka keessa waliin jiraatan seeraan fudhatta ta'a. Gin biyya jiraatanii gabrummaa jala jiraachaa dalagaa waan dalayde isa kannaa dhaltee ilmoo ta'e biyya argaa yeroo ta'e ajjeesini waan fi keetii dalaydu sun matuma keetii qabadhu. Wanni keessun isuma suntu si qabatu inninis kasaa qabatu if danda'eerra gaafa galtan rabbi walii sin tolchee bakka takka ka galtan ta'e yeroo isa waliin qabattaniititi waliin tarkaanfattanii. So gizi hunda macaawachaa yookaan immoo ashaangulliitii namaan tahin kabajaa kan keetirra xiyyeeffadhu qabeenya kee guduunfachuu akkanallee guduunfadhuuti gurra jala haadhu asirra guduunfa sittiin ulfaatu wanni ati dalaytu qabeenyumti akkasii dalaganii biyya namaa keessatti ittiin nama dadhabsiisu bakka kaan dhaban sun hin jiru. So humnateetii fi fiisha keessun irra yoo xiyyeeffatte kabajas argatta ni jaalatamtas ifii keetillee ni guddatta. Insin jechuu barbaada galatoom. Galatoomii caaltu dhaamsa bareedaa miira nama tokko obboleeyyan keenya biyya Arabaa fi biyya garaagaraa keessa jiraniif akkasuma dabarsee tole gaa sagantaan guyyaa irraa kana fakkaatti dhaamsi addaa kasii hafee yoo jiraatte. Dhaamsi addaa kana hafee warroota addunyaa kanarra namni qulqulluun hin jiru. Namnumti kamuu abbaan fedhe dogoggoraadha. Dogoggora keenya if duuba keenyati asiin dhossine gizi as hanga mastaawota dura jirru kana hundi keenya gaarii ta'uuf tattaafan. Misteeka keenya wajjin namni kamuu waliin bahu. Ani mana keessatti akka tuffadheen taa'u mataa qullan deemaa qullan jira mana keessatti. So akkasuma jireenyi namaa kun hundi laaqamaadha kaameeraa duubatti. Namoonni dhiironni jechuudha. Keessattuu warri dhiiraa gizee hunda misteeka dubartoota irratti hin xiyyeeffatina. Gizee hunda akka waan ifii keessanii dhalaa keessaan bahanii akka waan jireenya kana keessatti dhalaa wajjin walitti hin dhufne obboleeyyan qabdanii jaartii qabdanii haadha qabdanii so yoo xiqqaate wanti ati arraan tan ittiin qaanfachiistu dhalaa takka qoffisuu irra dalaydu kuni haadhatan teetaatii keessaa baate suni waan gargaraa takka illee hin qabu yoo xiqqaate naatoo walii qabaachuu fi namoota keessaa baate san kabajuu danda'u manjaan. Gaafii yaadni kan kee yaada bareedaadha dhiirti. Dhiira ta'u yoo rakkattis dhiirti ifii rakkatteeti dubartootaaf gaachana ta'uu qabdi jeetiin amanaadha. Dhiirti dhiiralleen akkasuma ta'u. Dhiirti ammaan tanaa immoo waan dubartiif fuutee nyaatti. Ajaa'iba barra addunyaan tun ajaa'iba barra. Silaa dubartii tana dhiiraatutu tajaajiluu qaba dhiiraatu gargaaruu qaba jennee isaa yaannutti
dhiirtii ammaan tana jirtu hundaa miti dhiirota pilaana baafatanii maallaquma dubartii horkuma dubartii dafquma dubartii nyaachuudhaaf qophaa'anii rifeensa qarxii baafatanii tottolfatanii jechuudha miidiyaa kanarratti solyaanii lafarratti illee akkasumatti qophaa'anii tattaantu jira maqaa dhiiraa sin balleessin aadaa dhiiraa ta'uuf yaadaadha dhiirti if kabajuu qabdi if kabajuu hoggaa jaallu waan biraatii miti bara ati mataa keetiin if kabajuudha waan silaa hattee nyaattu san dalagattee nyaachuu jechuudha saba kanuma akkasii arraabsa kan qabanii dhiyaanne kana fakkaata galatoomaa ulfaadhaa torban gaarii isin haa ta'u sagantaalee forex entertainment hafan wajjin turtii gaarii